Ashamar kafuun akkam jirtu hordoftoota YouTube kan taatan nagaa waaqayyo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Biyya keessas biyya alas warra jirtan akkasuma hunda keessaniif iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa kootii waaqayyoof haa galatu isiniin jedha. Egaa obboloota koorraa dhaamsaa xiqqoo viidiyoo gabaabduu tokko qaba. Innis akkasuma obboleewwan keenya amantaa musliimaa hordoftanii baga jala bultii sooma qabaatin isin ga'ee isin jechuu barbaadetanii egaa obbolaa koo sooma kana baga ittiin isin ga'ee nagaan qabatanii akkasumas nagaan akka hiiktan abdii nan qaba. Sooma kana immoo kan itti waan kadhatanitti argattanii badii balleessitan illee akkasuma dhiifama waaqayyo irraa kan ittiin argattan isiniif haa taasisu. Egaa nuti tokkodha. Abbaan keenya saati keenyas tokkodha. Amantiin keenya gargar haa ta'u malee hundeen keenya tokkodha jechuudha. Kanaaf abbaan keenya Addaamii haati keenya immoo Hewaanidha. Nuti haatis abbaan keenyas tokkichadha. Nuti obboleewwan isin jechuu barbaadetanii amantiidhaan gargar haa taanu malee nuti tokko namummaan keenya oromummaan keenya nuti tokko isin jechuu barbaadetanii kanaaf immoo baga ittiin geessanii sooma keessanii sooma nagaa gammachuu kan isin waan yaaddanii fi bakka yaaddanitti geessan isiniif haa ta'u. Sooma kana keessa akkasumas nyaata qofa lagachuu sun taane wantoota nu dogoggorsan haa ta'u ija keenyaan harka keenyaan miila keenyanii wantoota akkasii kanarraa of eeggannee akka soomnu akka soomtanii abdii nan qaba. Akkasuma rakkattoota waan nyaatan hin qabne nyaata kennuufidhaan aan uffata hin qabne uffata ta'uusuudhaanii dhibama gaafachuudhaanii kan ittiin yeroo dabarsitan isiniif haa ta'u. Waaqayyos kan akkasii jaalata waan ta'eef jechuufanii egaa obbolaa koo waaqayyo inni arraan isin ga'ee sooma isin qabsiise kana gaaniktanii abdii nan qaba. Lafuma jirtanitti haala jirtan keessatti iddoo jirtan keessatti hojiin amma kamillee isinitti haa baay'atu. Kadhannaa keessan keessatti rakkattoota fi akkasuma biyya keenya yaadachuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa isinan jaaladha isinan kabaja. Iddoodhuma jirtanitti nageenya rabbii fi jaalalli isaa isin waliin haa ta'u. Amma garagaraarraa isinaa tiksuu isin jechuu barbaada. Egaa dhaamsi narra qabadhee dhufe isuma kanadha. Erga biraa isin qabu bagatti isin ga'e jechuu barbaadetanii kanaaf iddoodhuma jirtanitti nagaan haa ta'u obbolaa koo. Nagaan nama sooma hiike wal agarra nu haa taasisu. Sooma gaarii.